السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل هردفتوتا كينيا hundi keessanuu baga xiinxalaa Kurulus Orhaan kutaa 25tti nagaan dhuftan isin jenna. Akkuma beekamu xiinxalli Kurulus Orhaan beeysa lammaffaadhaa kan kutaa 25 gallakkifamee jira. Xiinxala sanarra dhaabbachuudhaan xiinxalli keenya tokkoffaan hojjetamee jira. Lammaffaa isaa immoo amma qabannee dhufneeti jira. Akkuma beekamu namni xiinxala beeysa lammaffaa laale keessatti wanni baay'ee nama ajaa'ibsiisu yookaan sammuu namaa keessatti dhufu haalli dursuun beey sammuu nama hundaa keessatti maaltu akka ta'uuf deemu gaaffii ni ta'a jeetii yaada. Sanirraa ka'uudhaan nuti illeen xiinxala keenya kan irraa qabanneetti dhufne yoo yaadattan beeysa kana duraa keessatti Demirhaanii fi Dursuun haala aarii guddaa qabaniin wal qabaniiti jiru. Beeysa san keessatti illee haala arkineen isinitti himneeti jira. Fuulli Demirhaan haala yookaan fuula Demirhaan yoo ilaalle akka nama rifaatuu hamtuu qabuutti isaa fuulli isaa kun rifatee jiru fakkaata. Kana irratti hundaa'uudhaan inni waan billoo fi kan harkaa qabu akkasuma Dursuun illee waan diree jiruuf yeroo sababa kana irratti hundaa'uudhaan Dursuun beeyduu ni danda'a kan jedhamu yookaan balaa kanarraa ni hafa kan jedhamu gaafii namatti ta'uu danda'a. Kanuma wal qabatee garuu sun beeysa duraa keessatti ture beeysa lammaffaa keessatti Dursuun beey isaa waraanamee yookaan haleelamee lafa ciisaa jiru ni mul'ata. Mallattoon kun walumaa galattuu Dursuun beey waan du'uudhaaf jedhu fakkaata. Kun maaliif ta'a? Namoonni baay'een akka Dursuun beey du'u hin barbaadan. Sababa kanarraa ka'uudhaan kana maaliif godhaa jiran jedhamee nama yaaddisa. Garuu hiriyyoota keenya yaaddoon isin hin barbaachisu. Akka xiinxala keenyatti tokkoffaa irratti mee waa'ee kanaa isiniif haa ibsinu. Dursuun akka hin duune beekamaadha. Eeyyeen tarii kana yaalii ajjechaa irratti akka waan madaa'ee ta'uu danda'a yookaan sababa sanirraa ka'uudhaan Dursuun illeen of wallaale ta'uu danda'a. Amma garuu shahidii waan ta'u hin fakkaatu. Akka xiinxaltoonni tokko tokko jedhanitti sababni guddaan baay'ee nama amansiisu filimni wal duraa duubaa kun yookaan Kurulus Orhaan iddoon inni amma deemaa jiru kun kutaan inni amma irra jiru kun akka xiinxaltoonni jedhanitti yeroon isaan amma irra jiran kun akka seenaatti bara 1326 fi 1329 gidduu ta'uu hin oolu jedhanii ni dubbatu. Kana irratti hundaa'uudhaan akka maddeen seenaa ibsutti duuti Dursuun sana caalaa baay'ee booda waan jedhamee ni dubbatama. Naannoo bara 1345 boodatti yookaan naannoo sanatti Dursuun beey du'e jedhanii ni dubbatu. Kanaaf duuti Dursuun beey hin dhiyaanne jechuudha akka filima irra jirutti yoo ilaalle jechuudha. Filimni wal duraa duubaa keenya kun akka seenatti bara seenaa keessatti jechuunis osoo injifannoon Izniik hin xumuramee jechuudha. Sababa kanarratti hundaa'uudhaan duuti Dursuun filima wal duraa duubaa kana keessatti xumura taa'e jechuudha yookaan kana keessatti hin du'u jechuudha. Kanaaf duuti Dursuun odoo nuti hin agarsiifamne filimni wal duraa duubaa kun xumurame jechuudha. Waa'ee Ibraanusii fi Faaximaa yoo ilaalle beeysa keessatti bakka ibiddi itti ka'e yoo ilaalle lamaan isaanii gubachuuf waan jiran fakkaata. Garuu hiriyyoota keenya yaaddoon hin barbaachisu. Osoo ibiddi kun qabatee isaan du'uudhaaf hin jennetti Orhaan beey naannoo sanaa dhufee isaan baraaruu ni danda'a jechuudha. Karoorri gantootaas ni fashalaa'a. Ammaan tana viidiyoo xiinxala keenyaa xumura irratti geenyeerra. Kanaaf akkuma beekamu viidiyoo keenya laayik, sheer akkasuma sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana bantanii ol irra kaa'achuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga viidiyoo lammaffaatti walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura.